walitti dhufnee haala gaariif qalbii gaarii miira gaariidhaan fi akkasumas karaa abdii namaa kennuun hunduma keenyaafuu saba keenyaafis karaa abdii namaa kennuun qalbii gaariidhaan waliin mari'annee walii gallee jirra gara fuula duraatti waliin taanee hojjechuudhaaf. Erga walii galtee keenya mallatteessinee as yeroo gabaabaa keessattis guyyaa har'aa keessumayyuu immoo gumiin hoggantoota jaarmiyaa Oromoo waliin hojjennu kun guyyaa har'aa hojii keenya tokko jennee jalqabnee jirra. Sanarrattis dhimmoota garaagaraa irrattis mari'annee hojii keenya eegalleerra jechuudha. Egaa dhimmoota irratti walii galle tartiibaan tokko tokkoon hin dhiyeessina. Dhimmi guddaan irratti walii gallee cimsinee qabannee irratti hojjechuutu nurra jiraata. Hundi keenyayyuu kan qaama tokkoo qaama lamaatu hin ta'in dhimma hunda keenyaati jennee irratti walii galle keessaa inni tokko jijjiiramni amma dhufe kun jijjiiramni amma biyya kana keessatti argame kun qabsoo dhobsa fixachiisaa sabni keenya bara dheeraadhaaf gaggeessaa tureen kana keessatti immoo qabsaa'onni Oromoo jajjaboon keessatti qooda fudhatanii gatii guddaatti kaffalanii walumaa gala sabni Oromoo gatii lubbuu gatii dhiigaa itti kaffalee jijjiirama dhufe jijjiirama hundi keenyayyuu waliin keessatti qooda fudhannee waliin finne jenneeti kan nuti amannu. Kanaaf jijjiirama kana keessatti hunduu qooda fudhatee erga fideeti jijjiiramni kun immoo akka inni galma ga'u akka inni fiixa ba'u jijjiirama maqaaf etoo hin ta'in jijjiirama dantaa saba keenyaa faayidaa uummattoota biyya kanaa eeguu danda'u uummattoota biyya kanaa nagaa biyya kanaa karaa inni eeguu danda'uun akkuma gatiitti kaffallee jijjiirama kana finne jijjiiramni kun immoo akka inni galma ga'u hojjechuun hundi keenyayyuu wal gargaarree hundi keenya gatiitti kaffallee jirra waan ta'eef wal gargaarree akka inni duuban deebine akka inni sigigaanne wanti yaannee jijjiirama kana finne hunduu akka inni milkaa'u godhuudhaaf waliin tumsine hojjenna jenneetu kan irratti walii gale. Jijjiirama kana keessatti jijjiiramni kun qabsoo saba Oromootiin qabsoo sabaaf sablammii biyya kanaas keessatti qooda fudhatee dhufe abbummaadhaan garuu qabsoon sabni keenya gatii guddaatti kaffalee jijjiirama fide waan ta'eef jijjiirama maqaatu hin ta'in kana keessatti gaaffiin saba keenya akka inni itti deebi'uu danda'u gaaffiin bu'uuraa uummata keenya goomuu danda'u taasisuun hojii guddaa nurraa eegamu waan ta'eef waliin hojjechuutu nurra jiraata jenneeti. Jijjiiramni kun yoo laallu jijjiiramni mataa isaatiin uumama mataa isaatiin hudhaa baay'ee rakkoo baay'ee fi sakallaa baay'ee qaba. Kana keessatti rakkinoonnii fi hanqinoonni nu mudataa jiran hundi keenyayyuu kan waliin beeknuuf kan hubannudha. Sanayyuu ta'ee jijjiiramni kun hanqina qabu sirreeffate akka inni galma ga'uu danda'u akka inni duuba hin deebine taasisuun dhimma qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'in waan hundi keenyatti gumaachine waan ta'eef hanqina of keessaa qabu waliin taanee wal gargaarree sirreessaa akka inni milkaa'u akka inni ce'u godhuun nama tokko lamarratti qaama tokko lamarratti otoo hin gatiin dhimma kana keessatti jijjiirama kana keessatti Oromoon qabsaa'ee akka inni fide hunda mirgisaa kana keessatti kabajamee fi biyyi kunis biyya nagaa qabdu biyya Oromoo kabaju kaanis kabaju taatee tokkummaan ishee eegamee akka inni jiraatu godhuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa waliin hojjechuun nurra jiraata jennee irratti walii gallee jirra. Kanas waliin milkeessuudhaaf waliin hojjechuudhaaf qalbii gaarii fi miira gaarii yeroo walitti dhufnu walitti dhufeenyi keenya ammaa kunii fi kan durii garaagarummaa akka inni qabullee hubatamuu danda'utu irra jiraata. Yeroo walitti dhufnu qabsoo deemsa qabsoo Oromoo keessatti wantoonni akkasii al tokko tokko haa milkaa'aniyyuu malee yeroo baay'ee yeroo isaan gufataa turan arginee jirra. Kanarraallee muuxannoo fudhannee gara kanatti akka hin deebine waan nuyi amma jalqabne kun karaa duuba deebi'uu hin dandeenyeen akka inni milkaa'u wal gargaarree qabu laphee tokkoon sammuu tokkoon waliin hojjechuun nurra jiraata jennee amantaa guutuudhaan
walii gallee waliin hojjechuu eegalle waan ta'eef gara fuula duraattis waan uummanni keenya nurraa eegu fiduu dandeenya jennee abdanna. Kan hafan immoo jaallan hafan fudhatanii ibsuu hin danda'u. Fayyaa ta'a karaaku. Anis sabni keenya iftaan erga Oromoon irreessi isaa harkaa badee waggaa 150 booddee handhuura Finfinnee gubbaa keessatti iddoo itti irreeffatu argatee qabsoon saba Oromoos lagacee achi ga'ee iftaan irreeffachaa jira sabni keenya. Oromiyaa mararraa dhufee baga kanaan nu ga'een jedhaa. Kana keessatti immoo irreessa jechuun thanksgiving isa warri faranjii faayee jechuudha. Amantii tokko duwwaa miti. Sabni keenya nagaadhaan tasgabbaa'ee qeerroon keenya nagaan tasgabbaa'ee saba biraas dhiibuu otoo hin taane akka amanteettis otoo hin fudhanne akka olaantummaa Oromoo duwwaattis warri fudhatan jiru isa otoo hin taane sabni keenya dukkanaa baggannaa ba'ee booqaa biraa bara bagan argeedhee waaqa isaa na galateeffatudha. Kana akkuma beekame sabni biraas kana keessatti qooda fudhatee nutis immoo sabni keenyas qeerroon keenyas tasgabbiidhaani akka kana keessatti akka fudhatan yaada dabarsuu barbaada. Baga wajjin nu ga'e baga sabni keenya kanaan sabni biyya kanaas keenyas baga kanaani nu ga'een jedha. Kan birooyi akkuma hunduu beeku sabni keenya jaarraa 16 yookiin waggaa 500 asitti bitaadhaa mirgaadhaa kaabaa kibbaa lixaa bahaadhaa akka ta'utti qabsoo haaraa mootummaa rakkisaa ture, mootummaa baay'irree, mootummaa dhiibaa ture, mootummaa mirga isaa sarbaa ture, mootummaa qabeenya isaa saamsisaa ture. Kana ofirraa dhiibee jijjiirama haaraa akkuma boollammaan amma jedhee jijjiirama haaraa biyya kanatti saba Oromootiif sanarratti dhimmoota garaagaraa irratti keessumaayyuu immoo dhimmoota dantaa faayidaa saba keenyaa uummata Oromoo giddugala godhachuudhaan irratti mari'annee akkaataatti gara fuula duraatti waliin hojjennu wal qeequu keessaa ija biraan wallaaluu barmaata kanaan dura badaa kanaan dura ture keessaa baane hamma saba Oromoodhaaf hojjennetti wal hubannee wal dhaggeeffannee dhimma waloo keenya irratti waliin taane hojjechuun nurra jiraata jennee walitti dhufnee haala gaariif qalbii gaarii miira gaariidhaan fi akkasumas karaa abdii namaa kennuun hunduma keenyaafuu saba keenyaafis karaa abdii namaa kennuun qalbii gaariidhaan waliin mari'annee walii gallee jirra gara fuula duraatti waliin taanee hojjechuudhaaf. Erga walii galtee keenya mallatteessinee as yeroo gabaabaa keessattis guyyaa har'aa keessumayyuu immoo gumiin hoggantoota jaarmiyaa Oromoo waliin hojjennu kun guyyaa har'aa hojii keenya tokko jennee jalqabnee jirra. Sanarrattis dhimmoota garaagaraa irrattis mari'annee hojii keenya eegalleerra jechuudha. Egaa dhimmoota irratti walii galle tartiibaan tokko tokkoon hin dhiyeessina. Dhimmi guddaan irratti walii gallee cimsinee qabannee irratti hojjechuutu nurra jiraata. Hundi keenyayyuu kan qaama tokko qaama lamaatu hin ta'in dhimma hunda keenyaati jennee irratti walii galle keessaa inni tokko jijjiiramni amma dhufe kun jijjiiramni amma biyya kana keessatti argame kun qabsoo dhobsa fixachiisaa sabni keenya bara dheeraadhaaf gaggeessaa tureen kana keessatti immoo qabsaa'onni Oromoo jajjaboon keessatti qooda fudhatanii gatii guddaatti kaffalanii walumaa gala sabni Oromoo gatii lubbuu gatii dhiigaa itti kaffalee jijjiirama dhufe jijjiirama hundi keenyayyuu waliin keessatti qooda fudhannee waliin finne jenneeti kan nuti amannu. Kanaaf
jijjiirama kana keessatti hunduu qooda fudhatee erga fideeti jijjiiramni kun immoo akka inni galma ga'u akka inni fiixa ba'u jijjiirama maqaaf etoo hin ta'in jijjiirama dantaa saba keenyaa faayidaa uummattoota biyya kanaa eeguu danda'u uummattoota biyya kanaa nagaa biyya kanaa karaa inni eeguu danda'uun akkuma gatiitti kaffallee jijjiirama kana finne jijjiiramni kun immoo akka inni galma ga'u hojjechuun hundi keenya iyyuu wal gargaarree hundi keenya gatiitti kaffallee jirra waan ta'eef wal gargaarree akka inni duuban deebine akka inni sigiggaanne wanti yaannee jijjiirama kana finne hunduu akka inni milkaa'u godhuudhaaf waliin tumsine hojjennaa jenneetu kan irratti walii gale jijjiirama kana keessatti jijjiiramni kun qabsoo saba Oromootiin qabsoo sabaaf sablammiin biyya kanaas keessatti qooda fudhatee dhufe abbummaadhaan garuu qabsoon sabni keenya gatii guddaatti kaffalee jijjiirama fide waan ta'eef jijjiirama maqaatu hin ta'in kana keessatti gaaffiin saba keenya akka inni itti deebi'uu danda'u gaaffiin bu'uuraa uummata keenya goomuu danda'u taasisuun hojii guddaa nurraa eegamu waan ta'eef waliin hojjechuutu nurra jiraata jenneeti. Jijjiiramni kun yoo laallu jijjiiramni mataa isaatiin uumama mataa isaatiin hudhaa baay'ee rakkoo baay'ee fi sakallaa baay'ee qaba. Kana keessatti rakkinoonnii fi hanqinoonni nu mudataa jiran hundi keenya iyyuu kan waliin beeknuuf kan hubannudha. Sana iyyuu ta'ee jijjiiramni kun hanqina qabu sirreeffate akka inni galma ga'uu danda'u akka inni duuba hin deebine taasisuun dhimma qaama tokkoof dhiifamu hin ta'in waan hundi keenyatti gumaachine waan ta'eef hanqina of keessaa qabu waliin taanee wal gargaarree sirreessaa akka inni milkaa'u akka inni ce'u godhuun nama tokko lamarratti qaama tokko lamarratti toongatiin dhimma kana keessatti jijjiirama kana keessatti Oromoon qabsaa'ee akka inni fide hunda mirgisaa kana keessatti kabajamee fi biyyi kunis biyya nagaa qabdu biyya Oromoo kabaju kaanis kabaju taatee tokkummaan ishee eegamee akka inni jiraatu godhuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa waliin hojjechuu nurra jiraata jennee irratti walii gallee jirra kanas waliin milkeessuudhaaf waliin hojjechuudhaaf qalbii gaarii fi miira gaarii yeroo walitti dhufnu walitti dhufeenyi keenya ammaa kunii fi kan durii garaagarummaa akka inni qabullee hubatamuu danda'utu irra jiraata yeroo walitti dhufnu qabsoo deemsa qabsoo Oromoo keessatti wantoonni akkasii al tokko tokko milkaa'an iyyuu malee yeroo baay'ee yeroo isaan gufataa turan arginee jirra. Kanarraallee muuxannoo fudhannee gara kanatti akka hin deebine waan nuyi amma jalqabne kun karaa duuba deebi'uu hin dandeenyeen akka inni milkaa'u wal gargaarree qabu laphee tokkoon sammuu tokkoon waliin hojjechuun nurra jiraata jennee amantaa guutuudhaan walii gallee waliin hojjechuu eegalle waan ta'eef gara fuula duraattis waan uummanni keenya nurraa eegu fiduu dandeenya jennee abdannaa kan hafan immoo jaallan hafan fudhatanii ibsuu hin danda'u fayyaa ta'a karaaku. Anis sabni keenya iftaan erga Oromoon irreessisaa harkaa badee waggaa 150 booddee handhuura Finfinnee gubbaa keessatti iddootti irreenfatu argatee qabsoon saba Oromoos lagacee achi ga'ee iftaan irreenfachaa jira sabni keenya Oromiyaa mararraa dhufee baga kanaan nu ga'een jedhaa. Kana keessatti immoo irreensa jechuun thanksgiving isa warri faranjii fa'aa jechuudha. Amantii tokko duwwaa miti. Sabni keenya nagaadhaan tasgabbaa'ee qeerroon keenya nagaan tasgabbaa'ee saba biraas dhiibuu otoo hin taane akka amanteettis otoo hin fudhanne akka olaantummaa Oromoo duwwaattis warri fudhatan jiru isa otoo hin taane sabni keenya dukkanaa baggannaa ba'ee booqaa birraa bara bagana argeedhee waaqa isaa na galateeffatudha. Kana akkuma beekame sabni biraas kana keessatti qooda fudhatee nutis immoo sabni keenyas qeerroon keenyas tasgabbiidhaani akka kana keessatti akka fudhatan yaada dabarsuu barbaada. Baga wajjin nu ga'e baga sabni keenya kanaan sabni biyya kanaas keenyas baga kanaani nu ga'een jedha.
Kan birooyi akkuma hunduu beeku sabni keenya jaarraa 16 yoo inni waggaa 500 asitti bitaadhaa mirgaadhaa kaabaa kibbaa lixaa baadhaa akka ta'utti qabsoo haaraa mootummaa rakkisaa ture, mootummaa baay'irree, mootummaa dhiibaa ture, mootummaa mirgasaa sarbaa ture, mootummaa qabeenya isaa saamsisaa ture kana ofirraa dhiibee jijjiirama haaraa akkuma boollammaa amma jedhee jijjiirama haaraa biyya kanatti saba Oromootiif saba biyya kanaatiifis yeroo inni itti fidedha. Yaa kanaa tokkummaa saba keenyattis qeerroo keenyattis beekaa Oromoos hundatti kanan immoo barbaadu tokkummaa saba keenyaa kunuunsa tokkummaa saba keenyaa utubaa tokkummaa saba keenyaa jabeessa sabni kuni mataa ol qabatee jaarraa 500 asitti akka sabaatti akka saba guddaa biyya kanaatti kan inni of mul'isaa jiru tokkummaa isaatiin ijaa ta'ee fi tokkummaa kana kunuunsinee jabeessinee utubnee akka ittiin laga ceenu hundatti dabarsuun barbaadaa kanaaf hojjechuu calqabneerraa sabni keenyas dargaggoon keenyas beekaan keenyas nu duukaa dhaabbatee kan akka nu gargaaru dhaamsa dabarsuun barbaada tokkummaa saba keenyaa gubbaatti olaantummaan hojjechuun nurra jira. Tokkummaan lammataa immoo kan nuti kan dabarsuu barbaadu tokkummaa qeerroo keenyadha. Yeroo baay'ee akkuma dubbadhutti warra galma miliggees Oromoo warra galma miliggees kan achiin ga'e nu warra mana hidhaa turres kan mana hidhaatiin yaase warra ala turres qeessaatti biyya isaatti kan galche humna qeerroo kanadha. Humni qeerroo kun humna haaraadha. Akkuma eddeemmaa jedhee takkuu saba keenya keessaa humni kun ba'ee waggaa 500 asitti Oromoodhuma bichaa yoo ta'u hin taane biyya kana jijjiiree qabsoo biyya kanaa bifa haaraatiin jijjiiree sabni keenya biyya kana keessatti saba kabajamee saba guddaa qe'ee guddaa dachee guddaa biyya guddaa qabu kabajamee jiraatu gochuu danda'eera. Saba biraatiifis keenya duwwaa otoo hin taane saba biyya kanaas akka bilisa ba'u carraan har'a arganne kan akka dhufu nu gochuu danda'eera. Ijaa kanaa tokkummaa qeerroo keenyaa dantaan taane waan hin taane nu toonirree tokkummaa kana utubnee tokkummaa kana jabeessinee tokkummaa kana karaatti agarsiifnee qajeelchinee gorsinee qeerroon keenyas qarree keenyas humna haaraatiin tokkummaa kanaa fi qabsoo keenya fudhatanii akka laga ce'an gochuuf irratti hojjechuun nurra jira. Kanaafis egaa qeerroo Oromoo qarree Oromoo akkuma eddeemmaa saba Oromoos beekaa Oromoos kana gubbaatti akka olaantummaan akka hojjennu ergaa sirii dabarsuu barbaada. Inni sadaffaa ergaadhaan barbaadu dhaabbileen Oromoos akka warra ammas jiru keessatti qooda fudhachaa turre baay'een keenya qeerroon keenyas beekuun kan isuma beeku deebinee waggaa 50 gara waggaa 50 akkan ta'u dhaabbileen Oromoo jaarmileen Oromoo yeroo baay'ee humni keenya qabeenyi keenya beekumsi keenya kan irratti dhumaa ture luka qabnee wal harkisu masaanuu walitti taanee akka taanetti wal dhiibuu wal gaarreeffachuu wal jibbuu waaqa irratti kadhachuu keessa turre amma jaarmileen Oromoos bifa haaraatiin yaada haaraadhaan yaada gabbataa ta'een yaada qabsoo saba keenyaa keessaa ba'ee qabsoo laga ceesisuu akka danda'anitti of ijaaruu of haaromsuu of jabeessuutu irra jira. Wal masaan walitti otoo hin taane wal utubuutu irra jira. Yaadaan wal gargaaruutu irra jira. Morkii soo barbaachise immoo akka civilized ta'etti wal morkuun wal gorsuunis oo barbaachise akka ta'utti wal gorsuu saba keenyaaf nagaa finnee saba keenya nagaadhaan abbaa barbaade filatu nagaadhaan qabsoo kana wajjin fudhannee laga ce'uudhaa fi akka haaraatti of qopheessinee ijaaramnee as baaneerra. Kanaaf egaa tokkummaa dhaabbilee Oromoo dhaabbii tokko ta'uu otoo hin taane jaarmoleen keenya walitti dhufee wal gorsee wal utubee wal mari'atee deemu kana gubbaatti hojjechaa jira. Hojii haaraa calqabneerra. Hojii haaraa kana saba keenya yoo qabanne malee qeerroo keenya yoo qabanne malee beekaa keenya yoo qabanne malee ta'u kana gubbaatti egaa nutis karaa jaarmileen Oromoo kunis bifa haaraan yaada haaraan gadi baaneerra nu bukkee dhaabbadhaa nu gargaara. Qabsoon saba Oromoo akkuma yeroo baay'ee laga guddaa gubbaa ga'eera ititeera
boru bilisummaa Oromoo akka ta'utti akka inni dhaluu danda'utti galma ce'uu akka danda'utti qabsoo keenyaan galmaan ga'uu akka dandeenyutti wal mari'achuu calqabneerraa walitti dubbachuu calqabneerraa wal gargaaruu calqabneerraa yaada tokko gara tokkotti deemuu calqabneerraa isa gubbaattis egaa dhaabbileen maqaa Oromootiin ijaaramanii akka ta'utti saboo fi qabsoo saboo fi fudhannee laga ce'uudhaa fi qabsoo waggaa 50 deemaa ture kana fudhannee laga ce'uudhaa fi yaalaa jirraa waaqni waa gargaaru nutis nama of gargaaree waaqnis faranjiinis gargaara nutis akka ta'utti of gargaarree qabsoo saba keenyaa laga akka ceesifnu waadaa saba keenyaa yerootti galaa jirudha saba keenyaa waadaa galuun nurra jiran jedha karaa keenyaa waadaa galeeran jedha. Tota gola jarmoota na dura dubbataniitti uummata Oromoo fi warroota ayyaana irreechaa yeroo hunda kabajuudhaan beekamaniin hundaanuu warroota ayyaanni irreechaa akka kabaja biyya guutuudhaa ta'u hayyoota keenya irra dadhabanii wareegama immoo lubbuudhaa kennanii ayyaanni kun ayyaana biyyaa ayyaana ittiin boonu ka gabrummaa waggaa dheeraa booda argannee akka Oromootitti waliin kabajannoon nu geettan isiniin jedha. Egaa akkuma na dura ibsamee dhimmi nagaa fi dhimmi tokkummaadhaa dhimmi haala yeroodhaa keessattuu yeroo ce'umsaa irra jiru kun wal qabatee deema. Jijjiiramni amma waggaa tokkoo fi ji'a 6 ga'e kun akka itti eegalee rakkoo inni keessa darbee as ga'e na dura haasa'anii jiru. Egaa fedhi saba keenyaa akka guutamu hin barbaannoo ta'ee yeroo hunda dhimmi nagaa murteessaadha. Yoo nageenni hin jirre ce'umsi barbaannu kun bakka barbaanne ga'uu hin danda'u. Teennee waa'ee nagaa kanaa maal irraa hir'atee maaltu guutamee jennee safarree waan hir'ate guutuudhaaf hireeka namaa kennu yoo nageenni jiraateedha jechuudha. Yeroo ce'umsa akkasii keessa waa baay'eetu uumama. Akkuma agarruu madda nagaa biyya kanaatiif sodaa wantoonni ta'an yoo jiraatan kabajamuun mirga Oromoodhaas ta'ee saboota biyya kana keessatti rakkachaa jiraatanii faayidaa isaanii ka tuqu namoonni itti fakkaatan murnoonni itti fakkaatan garuu immoo faayidaan kun isaaniif illee ka ta'u ta'ee osoo jiru dogoggora hubannootiin akka malitti ilaaluun mul'achaa jira yeroo garaagaraallee mul'ate hundi keenya agarree jirra kun immoo Oromoo meeqa akka buqqise Oromoo meeqa qe'ee isaatirraa qabeenya isaatirraa akka buqqisee fi lubbuu meeqa akka Oromoon baasu akka godhe agarree jira Oromoo qofa osoo hin taane gaafii Oromoo kana akka malitti akka hubatamu gochuudhaan Oromoon holdura akka dhaabbatu Oromoo duwwaa osoo hin taane gosoonni biraallee ollaa jiran holdura dhaabbachuudhaan gatiin lubbuudhaa gatiin qabeenyaa gurguddatu biyya kana keessatti waggaa tokkoof walakkaa kana kafalamee jira. Teessoon kuni ka jarmootaa kuni kana hunda laalee jira jechuudha. Warroota waan akkasii karaa malee hubataniifis dhaamsi akka jarmootaatitti qabnuuf fedhiin Oromoodhaa fedhii uummata tokkollee fedhii murna tokkollee ka dhiibuu miti ka tuquu miti madda dhabamuu nagaatiif hin ta'u jenne amannaa jechuudha. Akka Oromootitti saboonni mirga ofii gaafataa jiranis akkuma Oromoo mirgi isaanii malaa jenne amannaa jechuudha. Gaafii kan hunda deebisnee waloodhaan nagaan jiraachuufis mirga walii beekuun haqa walii beekuun gadi qabnee waan irratti hojjechuudhaa fi namni hundumtuu akka kanarra hojjennu akka nu hubatu qabxii nuti barbaannu keessaa tokko ta'uu beekuu qabna. Lammaffaa nageenyi dhuunfaa kennaan baanee galuudhaaf sammuu keenya keessa nageenyi akka nu dhagaamu nagaan waan hojjennuuf waan yaannu akka yaannu baay'ee nu barbaachisa dhuunfaa kennaan illee. Akka gamtaatittis nageenyi murteessaadha jechuudha namni nama hojii jiraata namni wajjin jiraan ollaa jiraan hundumtuu nageenyi isaa yoo eegame nageenyi keenyallee isa wajjin eegama kanaaf nageenyi namaallee nu galcha nageenyi keenyallee nama ilaallata jechuudha kana hunda gadi qabne ilaalaa jirra jechuudha gatii nu kafalsiise beenna waan ta'eef karaa biraatiin nagaa kana mirkaneessuudhaaf wanti barbaachisu guddaan bilisummaa yaadaa walii kabajuudha yeroo baay'ee walii bu'iinsi ka dhufu haqa walii beekurra dabarree haqa walii uguru yookiin immoo haqa ofii humnaaf karaa maleedhaan hojiirra oolfachuudhaaf socho'uu keessatti rakkoon nagaa ka boora'u kun lamaan miizana isaa eeggachuu akka qaban yeroo hunda gaafii nuti qabnu gaafii guddaadha akka Oromootitti saboonni biraallee gaafii qaban kana nu hubannaa jechuudha nagaa walii yoo waliin eegin nagaa ofii qofa barbaachuun nagaa argachuu nama geessu jechuudha
kuni sirriitti gadi qabamee beekamuu qabaa jechuudha. Lammaffaa gaafiin beekamnu yeroo sirriitiin waliin simin dogoggoraan faallaa karaa nagaa akka dhaabbannuu fi deebinee faallaa fedha keenya akka dhaabbannus nu godhuu mala wallaalarraa ka'e. Karaa kamiinuu qabsaa'uun mirgallee ta'ee osoo jiru yeroo akkam tooftaa akkam gargaaramni mirga keenya kabachiifachuuf hojjannaa ka jedhu sirriitti beekumsaan xiinxalamee hojjetamuu qabaa amantaa jedhu qabna. Kanaafi karaa yaada jannoo siyaasaa karaa nagaatiin ibsachuudha kana ugguruu dhabuudha madda yoo uggurre madda jeequmsa nagaa ta'a yoo kabajne immoo madda nagaa ta'a. Kuni beekamuu qaba jechuudha. Ambayee waan fedhe seera kabajee mirga nama tokko haga dhiibinitti yoo nagaan socho'e Oromoon hundi yoo socho'e hundi kennaa garaagarummaan fedhe haa jiraatu yaada addaa fedhe haa qabaannu karaa nagaatiin deemuu irratti haga olii amannee fi olii kabajnetti mooraan kenna tokkumaa jechuudha deemne kuni hubatamuu qabaa ka jedhu qabna. Karaa biraatiin haala waggaa tokkoo fi jaha keessa dabarre kana keessatti Oromoo keessattuu rakkoon nagaa ilaameedha hubachuun osoo furachuun osoo danda'amu. Haga walloluudhaa sibiila kaasanii walitti bu'iinsi uumamuudhaa argaa jirra jechuudha. Kuni lammii Oromoo gidduutti dhalachuun yeroo kana keessattuu nuuf qaanyii guddaadha. Akka jarmaatitti illee kun waan nu gaddisiise waan hatattamaan furullee qabnu jenneeti akka jarmaatitti irra mari'annee dubbii ijoo goone ilaallee jirra. Dhalli Oromoodhaa waan kanarratti bifa garagaraatti hirmaates akka nu hubatu barbaanna. Maaliif isaan illee mirga hunda keenyaatiif karaa itti mul'ateen qabsaa'uudhaaf socho'aa jiru. Karaa biraatiinis namni qabsaa'u mirga keenya hundaaf akka Oromootittis akka biraatittis akka kabajamu yaadee hojjetaa jira. Kana nuti akka addaatiin jennu garuu immoo wal jala qabnee kamtu irra nuu caala karaa kamiyyoo irra deemne irra caalaa milkii arganna. Odoo lubbuu Oromoon baasne odoo qabeenyi Oromoon qisaasamne odoo Oromoon har'a bakka nageenyi akkasiin jirretti Oromoon lafa qotachaa hin jiru. Hoggaa dhufu gargaarsaaf saaxilamaa jira. Kanaaf bakki biraa kanatti dabalamoo osoo hin taane bakki hunniin uummanni naannoo kana jiru akka kana keessaa bahu barbaannaa jechuudha. Maaliif eega hireen karaa nagaatiin gaafii keenya raawwachiisuudhaaf dandeenyu jiraate filannoon biraa ammatti nuuf dursaa miti. Yoo kana keessa ka turru taate warroota fedha Oromoo karaa gara biraatiin micciiranii yookiin sodaa addaa irraa qabantu milkaa'a. Nuti milkoofnu akka Oromootitti wanti hundumtuu odoo rakkatu odoo quuqamu odoo wanti ittiin tolle jiraatu obsee karaa nagaa qofarratti dhiibbatee taa'aa jiruuf waa hundi itti toleefii miti. Kanaaf dogoggorri kun amma ka mootummaa yookiin ka paartii mootummaa hogganu yookiin ka jarmoota siyaasaa jennee yeroo itti ilaalluu miti. Hundumtuu nu galchaa jechuudha. Nu ilaallataa jechuudha. Kanaaf illee walitti dhufnee dhimmi keenya waloodhaa rakkoon kunis ka walooti waliin furuu qabna. Furmaatallee waliin kaa'uu qabna. Itti deemnee illee hojjechuu qabnaa jennee wanti jarmoonni kun wal geennee kanarra mari'anneef hiikaan jarmayaa nu qofaaf osoo hin taane uummattoota biyya kana keessa jiruufis nuufis murteessaa gaanfa Afrikaatiifis murteessaa. Kanaaf waggaa itti aanu keessatti yookiin irreessi erga kabajannee booda uummata keenyaa wajji bal'inaan waan kanarratti sagantaan gatteenee rakkoolee haga ammaa mul'atanillee furree waan isaaniif bu'uura ta'u irrattillee furmaata waaraa kennee karaa uummanni keenya sagalee isaa murtee isaa dhiibbaa humna tokkootiin malee hidhannoodhaan malee mootummaa ijaarrachuu barbaade biyya isaati irratti hiree kennachuu barbaade dhimma fedhe irratti murtee akka inni kennatu karaa nagaatiin gochuudhaaf murannoodhaan hojjechuudhaaf walii gallee jirra waan ta'eef kanarratti akka milkoofnu gargaarsa keessan isinirraa barbaannaa galatoomaa isinin jedha. Hoogganoota na dura dubbatanii uummata keenya walumaa galaa uummattoota Itoophiyaa baga ayyaana irreechaa kana nuun gahee jedha. Ammas irra deebi'ee ayyaanni irreechaa baranaa kun ka seenaa keessatti bakka guddaa qabudha. Maaliif handhuura Finfinnee keessattuu uummata keenya naannoo kanaatii humnaan buqqa'ee miidhamni guddaan irra gahee fi seena qabeessaa fi bakka guddaa akka qabu waan ta'eef isaaniinis bakka baga ayyaana kanaaf isiniin gahee ayyaana seena qabeessa kana isiniin gahee jenna. Kanatti dabalatee ayyaanni kun akkuma addunyaa irratti beekamu addunyaa irratti bakka guddaa qaba. Kanaaf akkasitti guddatee wareegama hedduun dhufee kaas gahee kun
nagaadhaan akka kabajamee galuu hundi keenya kanarratti akka hojjennu ummatooti kaanillee kuni nagaadhaan akka xumuramu akkuma ayyaanonni biraa nagaadhaan xumuranii kana kabajanii kanarratti nagaadhaan xumuramu keessatti qooda isaanii akka kennan hawwii keenyaa fi waamicha keenya isaanii goona jechuudha. Kanatti aansee dhimmoota guguddaa irratti haasofne dhimmooti kun bal'aadha. Ka dantaa Oromoo, dantaa saboota biraa akkasumas immoo dantaa waliigala naannoo kana ilaaluudha ka haasofne. Isaan kana keessaa waggaa 27 kana keessatti qabxii falamsiisaa naannoo kan ta'an keessaati sirna biyyi kun ammattiin caaseffamtee jirtu sirna federalizimii sabaddaneessaa yookaan saba hedduu jennee lafa keewwanne kana jechuudha. Inni kuni akkuma yaadannu waggaa 27 dura gaafa chaartarri gad dhaabbate mootummaan ce'umsaa gaafasii gaafa dhaabbatetti addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa sana caasessuu fi darbee immoo mootummaan ce'umsaa kun kan inni ittiin qabatee deemu maalidha ka jedhu sirna federalizimii kana bu'uureessuu keessatti qooda guddaa ka keessaa qabudha. Inni kunis sababa malee miti. Itoophiyaan sanaan dura waggaa dheeraa caasaa bulchiinsaa yookaan caasaa mootummaa hedduu keessa darbite. Caasaa mootummaan kun irra guddeessa waa sirna cunqursaa sirna giddu gulummaatti qabatee sirna cunqursaa sana diriirseettiin deemuudha. Kana mormuudhaan immoo qabsoo hedduu ummatoota hedduutiin godhamee Itoophiyaanuu mana hidhaa sabootaa jedhamtee moggaafamtee deemtu sana keessa isa sana keessaa baasuu fi caasaan suni as bahee qabsoodhaan bahee qabsoo ummatooti dhiigatti dhangalaasanii waan ni godhaniin as bahee waggaa 27 kana keessatti egaa caasaan akkasitti bahee kun Oromiyaa maappii ishee fi Oromoo fi bulchiinsa Oromiyaa hir'ina haa qabaatu malee mootummaa naannoo Oromiyaa ka bu'uureesse mootummaa naannoo biraa ka Tigraay ka warra Somaalotaa akkasumas immoo ka naannoo Amaaraa fi ka warra Kibbaa kuni caasaansaa ka lafa kaawwamee fi ummatooti bulchiinsa mataa isaanii akkasumas ka isaaniif ta'uu hogganoota isaanii akka filatanitti ka caaseffamee lafa taa'eedha. Inni kuni sirna cunqursaa keessaa nu baasa jedhamee yaadamee kaa'ame akkaataatti waggaa 27 kana keessatti hojiirra oole ka hundi keenya irraatii gaaffii guddaa fi qabaachuu irra darbinee ka irratti qabsoo gochaa baanedha. Inni sun ka haa ta'u malee sirna kanarratti sirni kuni ka gara fuulduraatti nu deemsisu. Kanarra dhaabbatee ka biraatti ka ce'uu barbaadullee sanumarra dhaabbatee ce'aa jedhameeti yaadamee ittiin deemamaa ture. Sirni kun dimokiraataa ta'uu hanqatuun immoo hir'inoota hedduu fi rakkinoota hedduu kana dura darbine keessatti ka nu naqedha. Kun akkuma jirutti ta'e garuu gama biraatiin warra sirna ummatooti ofii bulchuu bulchiinsa isaanii of ijaarratanii deemu. Sirna federalizimii sirna saba daneessaa kana ka ufittiin fudhannee fi bakkuma durii ka tokkummaa Itoophiyaa bulchiinsa tokkicha jalatti giddugaleessa godhattee deemuu qabdi achi deemuu qabdi jedhanii kanarratti inmaa'uu rakkinni keenya inni guddaanii ka dhufee federalizimiin sirna dameessaa kun caaseffamuudha jedhanii warri falmaa siyaasaa kaasan ni jiru. Isaan kun sirna kana haqanii bakka duriitti nama deebisu yookaan immoo federalizimii ji'oogiraafii ka jedhani ka mirga sabootaa dhiibee bittinneessee deemee gara bittinnaatti kan nu geessudha. Kanarraa kaanee ka jennuun har'a nuti bakka geenye kanarraa ka walitti nu qabe nuti warri qabsoorra turre mootummaa kana wajjin walta'iinsa goonee ka dhufnee fi isa kana akka gaaddisaatti sirna federalizimii sabdaneessaa kana fudhannee heera biyyattiin kanarratti caaseffamte ka hunda keenya bulchu jenne warri kaanis kanuma fudhatanii dhufanii kana keessatti bitamanii fuulduratti deemuudhaaf ka jedhudha qabannee dhufnee warri kaan immoo sirnuma kana jalattidha filmaata godhanii ittiin deemaa turanii warruma filmaata ittiin godhee kan jalatti bulaa turetu har'a mormee kana diigee akka biraatti nama geessuu barbaachisa. Kan akka jennuun inni kuni gara
haadi walitti nu hidhee jiru kun akka bittinnaa gochuutti gara nama geessu waan ta'eef kanarraa dhaabbatanii sirna federalizimii sabdaneessaa kun tikfame dimokiraataa ta'ee attamitti gara filmaataa fi gara fuuldura keenyatti akkaataatti deemnu isa kana tikfatu ka jedhu isa kanarratti dhaabotiin akkasitti wal geenye kunii fi hoogganoonni kanarratti wal taanee kana sirna kana tiksine hundaaf nagaa fi waan ni qabate akka deemu irratti walii galle waan ta'u kuni hubatame akkamitti caalaatti federaalizimiin kun dimokiraataa ta'aa deema ka jedhu irratti waliin hojjechuuf kanarratti wal taaneerra kanarratti hubannoon wal fakkaataan Oromoo fi jaarmaalee Oromoo gidduu ammatti riqichi keenya kana waan ta'eef garaagarummaan otoo hin jiraatiin gara fuulduraatti akka deemnu kuni waamicha keenya hundaati Oromoon kanarratti waan falmaa fi waan akkasii osoo hin gahiin sabooti biraas irra guddeessi sabooti Itoophiyaa keessa jiranii sirna kana ofitti hammatanii waan jiran waan ta'eef isaan kana wajjin wal qabate mirga saboota biraa tiksaa kana tikfataa Oromoon gara fuulduraatti akka sossa'u waamicha keenya jechuudha. Fayyaa ta'a. Qabsaa'ota keenyaafis torbaan kun torbaan seena qabeessa yookaan ammoo tinuu kan uummanni Oromoo itti boqote jechuu dandeenya. Akkuma jaallan jedhanitti qabsoo Oromoo keessatti sochiin godhamaa ture, qabsoon godhamaa ture. Torbaan kana keessatti walitti dhufamee gola marii hoogganotaa tokko uumachuun isaa torbaanuma kana keessa irreessi bara 150 ol Oromiyaa keessatti godhamuu dadhabee torbaanuma kana keessa godhamuu deema. Kun Oromoo boqonnaa haaraa yookaan seenaa haaraa jechuu dandeenya. Baga guyyaa akkana geessan jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo mariin hoogganotaa inni jalqabaa waa hedduu bal'isee ilaalee waa hedduullee duuba deebi'ee Oromiyaan akka teessuma Oromiyaa haala biyya kana xiinxalee yaada dabarsee jira. Kana keessatti qunsumti Oromoo lafa akkamirra qubataa uummanni Oromoo immoo guddinni isaa teessumti isaa eenyutu isa keessa jiraata eenyu waliin jiraata amaloota isa irra deebi'ee ilaalee kana keessaa ammoo tinuu uummanni keenya aadaa qabuun sirna qabuun seenaa tokkummaa biyya kanaaf qabus waliin jiraatus kan mul'isa keessaa isa tokko jennee xiinxallaa nagummaa biyya kanaatiif waggaa 4 dabran kana keessatti haga miidhaan hedduun isarra geessee guyyaa tokko sabaa sablammoota isa keessa jiran tuqee hin beeku kuni ragaa guddaadha. Ammas ammoo namni isa keessa jiru yoo nagaa qabaatee inni yoo nagaa qabaatee biyyi sun jiraatu biyya jechuu dandeessi. Ollaa ifii waliin nagaan jiraatuun guddina beekumsa qaroomina kanarratti gaa uummanni keenyas qabsaa'onni keenyas jaarmonni siyaasaa Oromoos waan kanarratti tumsa walii taanee biyya keenya irratti namni nagaan akka jiraatu Oromiyaa irratti sanarratti dhimmoota garaagaraa irratti keessumaayyuu immoo dhimmoota dantaa faayidaa saba keenyaa uummata Oromoo giddugala godhachuudhaan irratti mari'annee akkaataatti gara fuula duraatti waliin hojjennu wal qeequu keessaa ija biraan wallaaluu barmaata kanaan dura aadaa badaa kanaan dura ture keessaa baane hamma saba Oromoodhaaf hojjennetti wal hubannee wal dhaggeeffannee dhimma waloo keenya irratti waliin taane hojjechuun nurra jiraata jennee walitti dhufnee haala gaariif qalbii gaarii miira gaariidhaan fi akkasumas karaa abdii namaa kennuun hunduma keenyaafuu saba keenyaafis karaa abdii namaa kennuun qalbii gaariidhaan waliin mari'annee walii gallee jirra gara fuula duraatti waliin taanee hojjechuudhaaf. Erga walii galtee keenya mallatteessinee as yeroo gabaabaa keessattis guyyaa har'aa keessumayyuu immoo gumiin hooggantoota jaarmiyaa Oromoo waliin hojjennu kun guyyaa har'aa hojii keenya tokko jennee jalqabnee jirra.
sanarrattis dhimmoota garaagaraa irrattis mari'annee hojii keenya eegallee irra jechuudha. Egaa dhimmoota irratti walii galle tartiibaan tokko tokkoon hin dhiyeessina. Dhimmi guddaan irratti walii gallee cimsinee qabannee irratti hojjechuutu nurra jiraata. Hundi keenya iyyuu kan qaama tokko qaama lamaatu hin ta'in dhimma hunda keenyaati jennee irratti walii galle keessaa inni tokko jijjiiramni amma dhufe kun jijjiiramni amma biyya kana keessatti argame kun qabsoo dhobsa fixachiisaa sabni keenya bara dheeraadhaaf gaggeessaa tureen kana keessatti immoo qabsaa'onni Oromoo jajjaboon keessatti qooda fudhatanii gatii guddaatti kaffalanii walumaa gala sabni Oromoo gatii lubbuu gatii dhiigaa itti kaffalee jijjiirama dhufe jijjiirama hundi keenya iyyuu waliin keessatti qooda fudhannee waliin finne jenneeti kan nuti amannu. Kanaaf jijjiirama kana keessatti hunduu qooda fudhatee erga fideeti jijjiiramni kun immoo akka inni galma ga'u akka inni fiixa ba'u jijjiirama maqaaf etoo hin ta'in jijjiirama dantaa saba keenyaa faayidaa uummattoota biyya kanaa eeguu danda'u uummattoota biyya kanaa nagaa biyya kanaa karaa inni eeguu danda'uun akkuma gatiitti kaffallee jijjiirama kana finne jijjiiramni kun immoo akka inni galma ga'u hojjechuun hundi keenya iyyuu wal gargaarree hundi keenya gatiitti kaffallee jirra waan ta'eef wal gargaarree akka inni duuban deebine akka inni sigiggaanne wanti yaannee jijjiirama kana finne hundu akka inni milkaa'u godhuudhaaf waliin tumsine hojjenna jenneetu kan irratti walii ga'e. Jijjiirama kana keessatti jijjiiramni kun qabsoo saba Oromootiin qabsoo sabaaf sablammiin biyya kanaas keessatti qooda fudhatee dhufe abbummaadhaan garuu qabsoon sabni keenya gatii guddaatti kaffalee jijjiirama fide waan ta'eef jijjiirama maqaatu hin ta'in kana keessatti gaaffiin saba keenya akka inni itti deebi'uu danda'u gaaffiin bu'uuraa uummata keenya goomuu danda'u taasisuun hojii guddaa nurraa eegamu waan ta'eef waliin hojjechuutu nurra jiraata jenneeti. Jijjiiramni kun yoo laallu jijjiiramni mataa isaatiin uumama mataa isaatiin hudhaa baay'ee rakkoo baay'ee fi sakallaa baay'ee qaba. Kana keessatti rakkinoonni fi hanqinoonni nu mudataa jiran hundi keenya iyyuu kan waliin beeknuuf kan hubannudha. Sana iyyuu ta'ee jijjiiramni kun hanqina qabu sirreeffate akka inni galma ga'uu danda'u akka inni duuba hin deebine taasisuun dhimma qaama tokkoof dhiifamu otoo hin ta'in waan hundi keenyatti gumaachine waan ta'eef hanqina of keessaa qabu waliin taanee wal gargaarree sirreessaa akka inni milkaa'u akka inni ce'u godhuun nama tokko lamarratti qaama tokko lamarratti toongatiin dhimma kana keessatti jijjiirama kana keessatti Oromoon qabsaa'ee akka inni fide hunda mirgisaa kana keessatti kabajamee fi biyyi kunis biyya nagaa qabdu biyya Oromoo kabaju kaanis kabaju taatee tokkummaan ishee eegamee akka inni jiraatu godhuudhaaf yeroo kamiyyuu caalaa waliin hojjechuu nurra jiraata jennee irratti walii gallee jirra. Kanas waliin milkeessuudhaaf waliin hojjechuudhaaf qalbii gaarii fi miira gaarii yeroo walitti dhufnu walitti dhufeenyi keenya ammaa kunii fi kan durii garaagarummaa akka inni qabullee hubatamuu danda'utu irra jiraata. Yeroo walitti dhufnu qabsoo deemsa qabsoo Oromoo keessatti wantoonni akkasii al tokko tokko haa milkaa'aniyyuu malee yeroo baay'ee yeroo isaan gufataa turan arginee jirra. Kanarraallee muuxannoo fudhannee gara kanatti akka hin deebine waan nuyi amma jalqabne kun karaa duuba deebi'uu hin dandeenyeen akka inni milkaa'u wal gargaarree qabu laphee tokkoon sammuu tokkoon waliin hojjechuun nurra jiraata jennee amantaa guutuudhaan walii gallee waliin hojjechuu eegalle waan ta'eef gara fuula duraattis waan uummanni keenya nurraa eegu fiduu dandeenya jennee abdanna. Kan hafan immoo jaallan hafan fudhatanii ibsuu hin danda'u fayyaa ta'a karaaku. Anis sabni keenya iftaan erga Oromoon irreessisaa harkaa badee waggaa 150 booddee handhuura Finfinnee gubbaa keessatti iddootti irreenfatu argatee qabsoon saba Oromoos lagacee achi ga'ee iftaan irreenfachaa jira sabni keenya
Oromiyaa mararraa dhufee baga kanaan nu ga'een jedha. Kana keessatti immoo irreessa jechuun thanksgiving isa warri faranjii faayyettudha. Amantee tokko duwwaa miti. Sabni keenya nagaadhaan tasgabbaa'ee qeerroon keenya nagaan tasgabbaa'ee saba biraas dhiibuu otoo hin taane akka amanteettis otoo hin fudhanne akka olaantummaa Oromoo duwwaattis warri fudhatan jiru isa otoo hin taane sabni keenya dukkanaa baggannaa ba'ee booqaa biraa bara bagana argeedhee waaqa isaa na galateeffatudha. Kana akkuma beekame sabni biraas kana keessatti qooda fudhatee nutis immoo sabni keenyas qeerroo keenyas tasgabbiidhaani akka kana keessatti akka fudhatan yaada dabarsuu barbaada. Baga wajjin nu ga'e baga sabni keenya kanaan sabni biyya kanaas keenyas baga kanaani nu ga'een jedha. Kan birooyi akkuma hunduu beeku sabni keenya jaarraa 16 yookiin waggaa 500 asitti bitaadha mirgaadha kaaba kibba lixaa baadha akka ta'utti qabsoo haaraa mootummaa rakkisaa ture, mootummaa baay'irree, mootummaa dhiibaa ture, mootummaa mirgasaa sarbaa ture, mootummaa qabeenyasaa saamsisaa ture. Kana ofirraa dhiibee jijjiirama haaraa akkuma boollammaan ma jedhee jijjiirama haaraa biyya kanatti saba Oromootiif saba biyya kanaatiifis yeroo inni itti fidedha. Ijaa kanaa tokkummaa saba keenyattis qeerroo keenyattis beekaa Oromoos hundatti kanan immoo barbaadu tokkummaa saba keenyaa kunuunsa tokkummaa saba keenyaa utubaa tokkummaa saba keenyaa jabeessa. Sabni kuni mataa ol qabatee jaarraa 500 asitti akka sabaatti akka saba guddaa biyya kanaatti kan inni of mul'isaa jiru tokkummaa isaatiin ijaa ta'ee fi tokkummaa kana kunuunsinee jabeessinee utumnee akka ittiin laga ceenu hundatti dabarsuun barbaada. Kanaaf hojjechuu calqabneerraa sabni keenyas dargaggoon keenyas beekaan keenyas nu duukaa dhaabbatee kan akka nu gargaaru dhaamsa dabarsuun barbaada. Tokkummaa saba keenyaa gubbaatti olaantummaan hojjechuun nurra jira. Tokkummaan lammataa immoo kan nuti kan dabarsuu barbaadu tokkummaa qeerroo keenyadha. Yeroo baay'ee akkuma dubbadhutti warra galma miligga'ees Oromoo warra galma miligga'ees kan achiin ga'e nu warra mana hidhaa tures kan mana hidhaatiin nu yaase warra ala tures qe'eesaatti biyya isaatti kan galche humna qeerroo kanadha. Humni qeerroo kun humna haaraadha. Akkuma eddeemmaa jedhee takkuma saba keenya keessaa humni kun ba'ee waggaa 500 asitti Oromoodhuma bichaa yoo ta'u taane biyya kana jijjiiree qabsoo biyya kanaa bifa haaraatiin jijjiiree sabni keenya biyya kana keessatti saba kabajamee saba guddaa qe'ee guddaa dachee guddaa biyya guddaa qabu kabajamee jiraatu gochuu danda'eera. Saba biraatiifis keenya duwwaa otoo hin taane saba biyya kanaas akka bilisa ba'u carraan har'a arganne kan akka dhufu nu gochuu danda'eera. Ijaa kanaa tokkummaa qeerroo keenyaa dantaan taane waan hin taane nu toonirree tokkummaa kana utubnee tokkummaa kana jabeessinee tokkummaa kana karaatti agarsiifnee qajeelchinee gorsinee qeerroon keenyas qarree keenyas humna haaraatiin tokkummaa kanaa fi qabsoo keenya fudhatanii akka laga ce'an gochuuf irratti hojjechuun nurra jira. Kanaafis egaa qeerroo Oromoo qarree Oromoo akkuma eddeemmaa saba Oromoos beekaa Oromoos kana gubbaatti akka olaantummaan akka hojjennu ergaa sirii dabarsuu barbaada. Inni sadaffaa ergaadhaan barbaadu dhaabbileen Oromoos akka warra ammas jiru keessatti qooda fudhachaa turre baay'een keenya qeerroon keenyas beekuun kan isuma beeku deebinee waggaa 50 gara waggaa 50 kan ta'u dhaabbileen Oromoo jaarmileen Oromoo yeroo baay'ee humni keenya qabeenyi keenya beekumsi keenya kan irratti dhumaa ture luka qabnee wal harkisu masaanuu walitti taanee akka taanetti wal dhiibuu wal gaarreeffachuu wal jibbuu waaqa irratti kadhachuu keessa turre amma jaarmileen Oromoos bifa haaraatiin yaada haaraadhaan yaada gabbataa ta'een yaada qabsoo saba keenyaa keessaa ba'ee qabsoo laga ceesisuu akka danda'anitti of ijaaruu of haaromsuu of jabeessuutu irra jira. Wal masaan walitti otoo hin taane wal utubuutu irra jira. Yaadaan wal gargaaruutu irra jira.
morkii soo barbaachise immoo akka civilized ta'etti wal morkuun wal gorsuunis oo barbaachise akka ta'utti wal gorsuu saba keenyaaf nagaafinne saba keenya nagaadhaan abbaa barbaade afilatu nagaadhaan qabsoo kana wajjin fudhannee laga ce'uudhaa fi akkaaraatti of qopheessinee ijaaramnee as baaneerra kanaaf egaa tokkummaa dhaabbilee Oromoo dhaabbii tokko ta'uu hin taane jaarmoleen keenya walitti dhufee wal gorsee wal utubee wal mari'atee jaadee deebu kana gubbaatti hojjechaa jira. Hojii haaraa calqabneerra hojii haaraa kana saba keenya yoo qabanne malee qeerroo keenya yoo qabanne malee beekaa keenya yoo qabanne malee ta'u kana gubbaatti egaa nutis karaa jaarmileen Oromoo kunis bifa haaraan yaada haaraan gadi baaneerra nu bukkee dhaabbadhaa nu gargaara. Qabsoon Oromoo akkuma yeroo baay'ee laga guddaa gubbaa ga'eera ittiteera boru bilisummaa Oromoo akka ta'utti akka inni dhaluu danda'utti galma ce'uu akka danda'utti qabsoo keenyaan galmaan ga'uu akka dandeenyutti wal mari'achuu calqabneerra walitti dubbachuu calqabneerra wal gargaaruu calqabneerra yaada tokko gara tokkotti deemuu calqabneerra isa gubbaattis egaa dhaabbileen maqaa Oromootiin ijaaramanii akka ta'utti saba ofii qabsoo saba ofii fudhannee laga ce'uudhaa fi qabsoo waggaa 50 deemaa ture kana fudhannee laga ce'uudhaa fi yaalaa jirraa waaqni waa gargaaru nutis nama of gargaaree waaqnis faranjiinis gargaara nutis akka ta'utti of gargaarree qabsoo saba keenyaa laga akka ceesifnu waadaa saba keenyaa yerootti galaa jirudha saba keenyaa waadaa galuun nurra jiran jedha karaa keenyaa waadaa galeeran jedha. Gola jarmoota na dura dubbataniitti uummata Oromoo fi warroota ayyaana irreechaa yeroo hunda kabajuudhaan beekamaniin hundaanuu warroota ayyaanni irreechaa akka kabaja biyya guutuudhaa ta'u hayyoota keenya irratti dadhabanii wareegama immoo lubbuudhaa kennanii ayyaanni kun ayyaana biyyaa ayyaana ittiin boonu ka gabrummaa waggaa dheeraa booda argannee akka Oromootitti waliin kabajannoon nu geettan isiniin jedha. Egaa akkuma na dura ibsamee dhimmi nagaa fi dhimmi tokkummaadhaa dhimmi haala yeroodhaa keessattuu yeroo ce'umsaa irra jiru kun wal qabatee deema. Jijjiiramni amma waggaa tokkoo fi ji'a 6 ga'e kun akka itti eegalee rakkoo inni keessa darbee as ga'e na dura haasa'anii jiru. Egaa fedhi saba keenyaa akka guutamu hin barbaannoo ta'ee yeroo hunda dhimmi nagaa murteessaadha. Yoo nageenni hin jirre ce'umsi barbaannu kun bakka barbaanne ga'uu hin danda'u. Teennee waa'ee nagaa kanaa maal irraa hir'atee maaltu guutamee jennee safarree waan hir'ate guutuudhaaf hireeka namaa kennu yoo nageenni jiraateedha jechuudha. Yeroo ce'umsi akkasii keessa waa baay'eetu uumama. Akkuma agarruu madda nagaa biyya kanaatiif sodaa wantoonni ta'an yoo jiraatan kabajamuun mirga Oromoodhaas ta'ee saboota biyya kana keessatti rakkachaa jiraatanii faayidaa isaanii ka tuqu namoonni itti fakkaatan murnoonni itti fakkaatan garuu immoo faayidaan kun isaaniif illee ka ta'u ta'ee osoo jiru dogoggora hubannootiin akka malitti ilaaluun mul'achaa jira yeroo garaagaraallee mul'ate hundi keenya agarree jirra kun immoo Oromoo meeqa akka buqqise Oromoo meeqa qe'ee isaatirraa qabeenya isaatirraa akka buqqisee fi lubbuu meeqa akka Oromoon baasu akka godhe agarree jira Oromoo qofa osoo hin taane gaafii Oromoo kana akka maletti akka hubatamu gochuudhaan Oromoon holdura akka dhaabbatu Oromoo duwwaa osoo hin taane gosoonni biraallee ollaa jiran holdura dhaabbachuudhaan gatiin lubbuudhaa gatiin qabeenyaa gurguddatu biyya kana keessatti waggaa tokkoof walakkaa kana kafalamee jira. Teessoon kuni ka jarmootaa kuni kana hunda laalee jira jechuudha. Warroota waan akkasii karaa malee hubataniifis dhaamsi akka jarmootaatitti qabnuuf fedhiin Oromoodhaa fedhii uummata tokkollee fedhii murna tokkollee ka dhiibuu miti ka tuquu miti madda dhabamuu nagaatiif hin ta'u jenne amannaa jechuudha. Akka Oromootitti saboonni mirga ofii gaafataa jiranis akkuma Oromoo mirgi isaanii malaa jenne amannaa jechuudha. Gaafii kan hunda deebisnee waloodhaan nagaan jiraachuufis mirga walii beekuun haqa walii beekuun gadi qabnee waan irratti hojjechuudhaa fi namni hundumtuu akka kanarra hojjennu akka nu hubatu qabxii nuti barbaannu keessaa tokko ta'uu beekuu qabna. Lammaffaa nageenyi dhuunfaa keenyaan baanee galuudhaaf sammuu keenya keessa nageenyi akka nu dhagaamu
nagaan waan hojjennuuf waan yaannu akka yaannu baay'ee nu barbaachisa dhuunfaa keenyaan illee akka gamtaatittis nageenyi murteessaadha jechuudha namni nama hojii jiraata namni wajjin jiraan ollaa jiraan hundumtuu nageenyi isaa yoo eegame nageenyi keenya illee isa wajjin eegama kanaaf nageenyi namaallee nu galcha nageenyi keenya illee nama ilaallata jechuudha kana hunda gadi qabne ilaalaa jirra jechuudha gati nu kafalsiise beenna waan ta'eef karaa biraatiin nagaa kana mirkaneessuudhaaf wanti barbaachisu guddaan bilisummaa yaadaa walii kabajuudha yeroo baay'ee walitti bu'iinsi ka dhufu haqa walii beekurra dabarree haqa walii ugguru yookiin immoo haqa ofii humnaaf karaa maleedhaan hojii oolfachuudhaaf socho'uu keessatti rakkoon nagaa ka boora'u kun lamaan miizana isaa eeggachuu akka qaban yeroo hunda gaafii nuti qabnu gaafii guddaadha akka oromootitti saboonni biraallee gaafii qaban kana nu hubannaa jechuudha nagaa walii yoo waliin eegin nagaa ofii qofa barbaachuun nagaa argachuu nama hin geessu jechuudha kuni sirriitti gadi qabamee beekamuu qabaa jechuudha lammaffaa gaafiin beekamnu yeroo sirriitiin waliin simin dogoggoraan faallaa karaa nagaa akka dhaabbannuu fi deebinee faallaa fedha keenya akka dhaabbannus nu godhuu mala wallaalarraa ka'e karaa kamiinuu qabsaa'uun mirgallee ta'e osoo jiru yeroo akkam tooftaa akkam gargaaramne mirga keenya kabachiifachuuf hojjannaa ka jedhu sirriitti beekumsaan xiinxalamee hojjetamuu qaba amantaa jedhu qabna kanaafi karaa yaada jannoo siyaasaa karaa nagaatiin ibsachuudha kana ugguruu dhabuudha madda yoo uggurre madda jeequmsa nagaa ta'a yoo kabanye immoo madda nagaa ta'a kuni beekamuu qaba jechuudha ambayee waan fedhe seera kabajee mirga nama tokko haga dhiibinitti yoo nagaan socho'e oromoon hundi yoo socho'e hundi keenya garaagarummaan fedhe haa jiraatu yaada addaa fedhe haa qabaannu karaa nagaatiin deemuu irratti haga olii amannee fi olii kabanyetti mooraan keenya tokkumaa jechuudha deemne kuni hubatamuu qabaa ka jedhu qabna karaa biraatiin haala waggaa tokkoo fi jaha keessa dabarre kana keessatti oromoo keessattuu rakkoon nagaa ilaameedha hubachuun osoo furachuun osoo danda'amu haga walloluudha sibiila kaasanii walitti bu'iinsi uumamuudha argaa jirra jechuudha kuni lammii oromoo gidduutti dhalachuun yeroo kana keessattuu nuuf qaanyi guddaadha akka jarmaatitti illee kun waan nu gaddisiise waan hatattamaan furullee qabnu jenneeti akka jarmaatitti irra mari'annee dubbii ijoo goone ilaallee jirra dhalli oromoodha waan kanarratti bifa garagaraatti hirmaates akka nu hubatu barbaanna maaliif isaan illee mirga hunda keenyaatiif karaa itti mul'ateen qabsaa'uudhaaf socho'aa jiru karaa biraatiinis namni qabsaa'u mirga keenya hundaaf akka oromootittis akka biraatittis akka kabajamu yaadee hojjetaa jira kana nuti akka addaatiin jennu garuu immoo wal jala qabnee kamtu irra nuu caala karaa kamii yoo irra deemne irra caalaa milkii arganna odoo lubbuu oromoon baasne odoo qabeenyi oromoon qisaasamne odoo oromoon har'a bakka nageenyi akkasiin jirretti oromoon lafa qotachaa hin jiru waggaa dhufu gargaarsaaf saaxilamaa jira kanaaf bakki biraa kanatti dabalamu osoo hin taane bakki hunniin uummanni naannoo kana jiru akka kana keessaa ba'u barbaannaa jechuudha maaliif eega hireen karaa nagaatiin gaafii keenya raawwachiisuudhaaf dandeenyu jiraate filannoon biraa ammatti nuuf dursaa miti yoo kana keessa ka turru taate warroota fedha oromoo karaa gara biraatiin micciiranii yookiin sodaa addaa irraa qabantu milkaa'a nuti milkoofnu akka oromootitti wanti hundumtuu odoo rakkatu odoo quuqamu odoo wanti ittiin tolle jiraatu obsee karaa nagaa qofarratti dhiibbatee taa'aa jiruuf waa hundi itti toleefii miti kanaafi dogoggorri kun amma ka mootummaa yookiin ka paartii mootummaa hogganu yookiin ka jarmoota siyaasaa jennee yeroo itti ilaalluu miti hundumtuu nu galchaa jechuudha nu ilaallataa jechuudha kanaafillee walitti dhufnee dhimmi keenya waloodha rakkoon kunis ka walooti waliin furuu qabna furmaatallee waliin kaa'uu qabna itti deemnellee hojjechuu qabnaa jennee wanti jarmoonni kun walgeennee kanarra mari'anneef hiikaan jarmayaa nu qofaaf osoo hin taane uummattoota biyya kana keessa jiruufis nuufis murteessaa gaanfa afrikaatiifis murteessaa kanaafi waggaa itti aanu keessatti yookiin irreessi erga kabajannee booda uummata keenyaa wajji bal'inaan waan kanarratti sagantaan gatteenee rakkoolee haga ammaa mul'atanillee furree waan isaaniif bu'uura ta'u irrattillee furmaata waaraa kennee karaa uummanni keenya sagalee isaa murtee isaa dhiibbaa humna tokkootiin malee hidhannoodhaan malee mootummaa ijaarrachuu barbaade biyya isaati irratti hiree kennachuu barbaade dhimma fedhe irratti murtee akka inni kennatu karaa nagaatiin gochuudhaaf murannoodhaan hojjechuudhaaf walii gallee jirra waan ta'eef kanarratti akka milkoofnu gargaarsa keessan isinirraa barbaannaa
galatoomaa isiniin jedha. Hoogganoota na dura dubbatanii ummata keenya walumaa galaa ummatoota Itoophiyaa baga ayyaana irreechaa kana nuun gahee jedha. Ammas irra deebi'ee ayyaanni irreechaa baranaa kun ka seenaa keessatti bakka guddaa qabudha. Maaliif handhuura Finfinnee keessattuu ummata keenya naannoo kanaati humnaan buqqa'ee miidhamni guddaan irra gahee fi seena qabeessaa fi bakka guddaa akka qabu waan ta'eef isaaniinis bakka baga ayyaana kanaaf isiniin gahee ayyaana seena qabeessa kana isiniin gahee jenna. Kanatti dabalatee ayyaanni kun akkuma addunyaa irratti beekamu addunyaa irratti bakka guddaa qaba. Kanaaf akkasitti guddatee wareegama hedduun dhufee kaas gahee kun nagaadhaan akka kabajamee galuu hundi keenya kanarratti akka hojjennu ummatooti kaanillee kuni nagaadhaan akka xumuramu akkuma ayyaanonni biraa nagaadhaan xumuranii kana kabajanii kanarratti nagaadhaan xumuramu keessatti qooda isaanii akka kennan hawwii keenyaa fi waamicha keenya isaanii goona jechuudha. Kanatti aansee dhimmoota guguddaa irratti haasofne dhimmooti kun bal'aadha. Ka dantaa Oromoo, dantaa saboota biraa akkasumas immoo dantaa waliigala naannoo kana ilaaluudha ka haasofne. Isaan kana keessaa waggaa 27 kana keessatti qabxii falamsiisaa naannoo kana ta'an keessaati sirna biyyi kun ammattiin caaseffamtee jirtu sirna federalizimii sabaddaneessaa yookaan saba hedduu jennee lafa keewwanne kana jechuudha. Inni kun akkuma yaadannu waggaa 27 dura gaafa chaartarri gad dhaabbate mootummaan ce'umsaa gaafasii gaafa dhaabbatetti addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa sana caasessuu fi darbee immoo mootummaan ce'umsaa kun kan inni ittiin qabatee deemu maalidha ka jedhu sirna federalizimii kana bu'uureessuu keessatti qooda guddaa ka keessaa qabudha. Inni kunis sababaa malee miti. Itoophiyaan sanaan dura waggaa dheeraa caasaa bulchiinsaa yookaan caasaa mootummaa hedduu keessa darbite. Caasaa mootummaan kun irra guddeessa waa sirna cunqursaa sirna giddigulummaatti qabatee sirna cunqursaa sana diriirsee ittiin deemudha. Kana mormuudhaan immoo qabsoo hedduu ummatoota hedduutiin godhamee Itoophiyaanuu mana hidhaa sabootaa jedhamtee moggaafamtee deemtu sana keessaa baasuu fi caasaan suni as bahee qabsoodhaan bahee qabsoo ummatooti dhiigatti dhangalaasanii waan ni godhaniin as bahee waggaa 27 kana keessatti egaa caasaan akkasitti bahee kun Oromiyaa maappii ishee fi Oromoo fi bulchiinsa Oromiyaa hir'ina haa qabaatu malee mootummaa naannoo Oromiyaa ka bu'uureesse mootummaa naannoo biraa ka Tigraay ka warra Somaalotaa akkasumas immoo ka naannoo Amaaraa fi ka warra Kibbaa kuni caasaansaa ka lafa kaawwamee fi ummatooti bulchiinsa mataa isaanii akkasumas ka isaaniif ta'uu hogganoota isaanii akka filatanitti ka caaseffamee lafa taa'eedha. Inni kun sirna cunqursaa keessaa nu baasa jedhamee yaadamee kaa'ame akkaataatti waggaa 27 kana keessatti hojiirra oole ka hundi keenya irraatii gaaffii guddaa fi qabaachuu irra darbinee ka irratti qabsoo gochaa baanedha. Inni sun ka taa'u malee sirna kanarratti sirni kun ka gara fuulduraatti nu deemsisu. Kanarra dhaabbatee ka biraatti ka ce'uu barbaadullee sanumarra dhaabbatee ce'aa jedhameeti yaadamee ittiin deemamaa ture. Sirni kun dimokiraataa ta'uu hanqatuun immoo hir'inoota hedduu fi rakkinoota hedduu kana dura darbine keessatti ka nu naqedha. Kun akkuma jirutti ta'ee garuu gama biraatiin warra sirna ummatooti ofii bulchuu bulchiinsa isaanii of ijaarratanii deemu. Sirna federalizimii sirna saba daneessaa kana ka ufitti fudhannee fi bakkuma durii ka tokkummaa Itoophiyaa bulchiinsa tokkicha jalatti giddugaleessa godhattee deemuu qabdi achi deemuu qabdi jedhanii kanarratti ilmaa'uu rakkinni keenya inni guddaanii ka dhufee
federalizimiin sirna dameessaa kun caaseffamuudha jedhanii warri falmaa siyaasaa kaasan ni jiru. Isaan kun sirna kana haqanii bakka duriitti nama deebisu yookaan immoo federalizimii ji'oogiraafii ka jedhani ka mirga sabootaa dhiibee bittinneessee deemee gara bittinnaatti kan nu geessudha. Kanarraa kaanee ka jennuun har'a nuti bakka geenye kanarraa ka walitti nu qabe nuti warri qabsoorra turre mootummaa kana wajjin walta'iinsa goonee ka dhufnee fi isa kana akka gaaddisaatti sirna federalizimii sabdaneessaa kana fudhannee heera biyyattiin kanarratti caaseffamte ka hunda keenya bulchu jenne warri kaanis kanuma fudhatanii dhufanii kana keessatti bitamanii fuulduratti deemuudhaaf ka jedhudha qabannee dhufnee warri kaan immoo sirnuma kana jalattidha filmaata godhanii ittiin deemaa turanii warruma filmaata ittiin godhee kan jalatti bulaa turetu har'a mormee kana diigee akka biraatti nama geessuu barbaachisa. Kan akka jennuun inni kun gara haadi walitti nu hidhee jiru kun akka bittinnaa'u gochuutti gara nama geessu waan ta'eef kanarraa dhaabbatanii sirna federalizimii sabdaneessaa kun tikfame dimokiraataa ta'ee attamitti gara filmaataa fi gara fuuldura keenyatti akkaataatti deemnu isa kana tikfatuu ka jedhu isa kanarratti dhaabotiin akkasitti wal geenye kunii fi hoogganoonni kanarratti wal taanee kana sirna kana tiksine hundaaf nagaa fi waan ni qabate akka deemu irratti walii galle waan ta'u kuni hubatame akkamitti caalaatti federalizimiin kun dimokiraataa ta'aa deema ka jedhu irratti waliin hojjechuuf kanarratti wal taaneerra kanarratti hubannoon wal fakkaataan Oromoo fi jaarmaalee Oromoo gidduu ammatti riqichi keenya kana waan ta'eef garaagarummaan otoo hin jiraatiin gara fuulduraatti akka deemnu kuni waamicha keenya hundaati. Oromoon kanarratti waan falmaa fi waan akkasii osoo hin gahiin sabooti biraas irra guddeessi sabooti Itoophiyaa keessa jiranii sirna kana ofitti hammatanii waan jiran waan ta'eef isaan kana wajjin wal qabate mirga saboota biraa tiksaa kana tikfataa Oromoon gara fuulduraatti akka sossa'u waamicha keenya jechuudha. Fayyaa ta'a. Qabsaa'ota keenyaafis torbaan kun torbaan seena qabeessa yookaan ammoo tinuu kan uummanni Oromoo itti boqote jechuu dandeenya. Akkuma jaallan jedhanitti qabsoo Oromoo keessatti sochiin godhamaa ture, qabsoon godhamaa ture. Torbaan kana keessatti walitti dhufamee gola marii hogganootaa tokko uumachuun isaa torbaanuma kana keessa irreessi bara 150 ol Oromiyaa keessattuu godhamuu dadhabee torbaanuma kana keessa godhamuuf deema. Kun Oromoo boqonnaa haaraa yookaan seenaa haaraa jechuu dandeenya. Baga guyyaa akkana geessan jechuun barbaada. Inni itti aanu immoo mariin hogganootaa inni jalqabaa waa hedduu bal'isee ilaalee waa hedduullee duuba deebi'ee Oromiyaan akka teessuma Oromiyaa haala biyya kana xiinxalee yaada dabarsee jira. Kana keessatti qunsumti Oromoo lafa akkamirra qubataa uummanni Oromoo immoo guddinni isaa teessumti isaa eenyutu isa keessa jiraata eenyu waliin jiraata amaloota isa irra deebi'ee ilaalee kana keessaa ammoo tinuu uummanni keenya aadaa qabuun sirna qabuun seenaa tokkummaa biyya kanaaf qabus waliin jiraatus kan mul'ise keessaa isa tokko jennee xiinxalla. Nagummaa biyya kanaatiif waggaa 4 dabran kana keessatti haga miidhaan hedduun isarra geessee guyyaa tokko sabaa sablammoota isa keessa jiran tuqee hin beeku kuni ragaa guddaadha. Ammas ammoo namni isa keessa jiru yoo nagaa qabaatee inni yoo nagaa qabaatee biyyi sun jiraatu biyya jechuu dandeessi. Ollaa ifii waliin nagaan jiraatuun guddina beekumsa qaroomina kanarratti gaa uummanni keenyas qabsaa'onni keenyas jaarmonni siyaasaa Oromoos waan kanarratti tumsa walii taanee biyya keenya irratti namni nagaan akka jiraatu Oromiyaa irratti nagaan akka jiraatu bobbaafatee akka galu seenaa sirna kana dura dabarree jirjiirree biyya namni waliin irra jiraatuu fi biyya ollaa nagaa qabdu waliin jiraatuudhaa fi
murannoo guddaan irratti dalagamuudhaaf hoogganni kun irratti walii galee kana irratti mootinuu jabinni hooggana qofa irratti ilaalamu miseensa qofa irratti ilaalamu biyya kana namni waliin qabu kan nagaa barbaadu ka guddina barbaadu ka dimokiraasii barbaadu ka jirjiiramaa barbaadu nagaa waliin jiraatuun isaa barbaachisaa ta'u xiinxalee irra ga'ee kana irratti mootinuu ummanni keenya fakkii gaarii ummata biraa waliin jiraatuudhaaf saba biraa waliin jiraatuudhaaf waan kalee keessa dabre hubatuudhaan gara amma itti deemu ammoo tilmaamatuudhaan yoo har'a maal keessa jiraadhe bor maaliin godha jechuudhaan guddina addunyaa xiinxaluudhaan guddina ollaa xiinxaluudhaan jirjiirama waggaa tokko keessatti dhufe kana xiinxaluudhaan namni akka waliin jiraatuu danda'u akka wal jaalalti irra caaltu biyya kana keessatti kattiin beekamu namni wal miidhuudhaa fi murni gabaabaan aangoo qabu sun waan ifii barbaade aadaa isaa amantii isaa afaan isaa biyya kana keessatti fe'amaa ture har'a immoo oromoon akka san hin barbaanne biyya kana keessatti namu nagayaan afaan isaatiin aadaa isaatiin mirga isaatiin akka jiraatu hoogganni kun irratti waa walii galee fi ummanni keenya kana irratti nu cinaa dhaabbattanii akka nu gargaartan ka siyaasaan gammachuu dhufteellee akka cinaa nu dhaabbattan ka qunsuma lafaatiin rakkoo naannoo keessa jiru kana irratti akka nu cinaa dhaabbattan jirjiirama barbaannu mootinuu yoo ummanni keenya jirjiirame ummata biraattis fakkii dandeenya ummanni Oromoo Itoophiyaa qofa keessatti osoo hin taane ummata gaafa Afrikaa keessatti ummata guddaa ummata humna guddaa qabu waan ta'eef nu dhiisi gaafa Afrikaatti ollaa keenyaaf murteessaa waan ta'eef kana hubannee tadabarte akka seenatti kaayannee ta'amma keessa jirtu mootunu irratti mari'annee ta fuula duraa tilmaamatuudhaaf hoogganoonni kun irratti waan walii galee fi kana isinitti dhaammatuu barbaanna yaaminsa godhuu barbaanna tokkummaa uummata keenyaatii fi ollaa keenya irratti biyya keenya irratti nageenya akka jiraatuuf yaaminsa isinii goona fayyaata galatoomaa jechuun barbaada. Hayyee walgahiin keenya kun jalbultii irreechaa jalatti ta'aa jira. Kun milkii gaariidha. Wanti kun akka carraaqqiin amma godhame kun akka inni milkaa'u waan natti akeeku keessaa tokko yeroodhuma inni ta'aa jiru kana. Yeroo itti irreechi yeroo jalqabaati waggaa 150 booddee magaalaa Finfinneetti deebi'ee kabajamutti dhaabonni poolitikaa Oromoo immoo walta'iinsa irra gahuun isaanii dheengadda walta'iinsa mallatteessanii har'a immoo walgahii duraa qabaachuun isaanii hammam akka isaan murteeffatanii jiran walii wajjin hojjechuuf qophii akka isaan ta'an kanatti mul'isuudha. Hojii gurguddaatu nu eega jara kana warra amma waraqaa waliin mallatteesse kana hojii gurguddaatu isaan eega. Sana keessaa tokko filmaan